Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 1740 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Onkololeessa 6 bara 2016 harka fuunee akkam jirtu kabajamuuf jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaarraa isiniif darbudha. Akkuma barame duraan dursa oduu isin dhageessifna. Itti aansuun qophii addaa gabaasa waliigalaa mata dureen isaa ayyaana irreechaa bara 2016 wayyaaniin gara calanqoo fi aanolee lammataatti geeddaruun uummata Oromoo 320 ol jumlaan galaafattee namoota 150 ol kan ta'an immoo haalaan madeessuun hospitaala seensiste jedhu isin keessummeessaa kan isiniif dhiyeessu an Irbuu Sabaati. Dhaadannoolee adda addaa magaalaa Bishooftuu keessatti dhageessifamaa tures ni qabna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaan affeerraa kooti. Amma hanga footoo oduun isin dhageessisa. Gujiin to'annoo uummataa fi qeerroo jala jiraachuun himame. Godina Wallaggaa magaalaa Najjoo keessatti guutummaa guutuutti hojii dhaabanii jiraachuun barame. Qeerroo bilisummaatti boonamuu akka qabu har'umarraa hubatama jedhu hojii boonsaa qeerroon dalagetti kan gammadan. Yuunivarsiitiin Jimmaa fincila diddaa gabrummaa akkuma addaa durummaan eegaletti mootummaa faashistii abbaa irree wayyaaneetti xumura taasisuuf mudhii jabeeffatee itti fufe. Godina Shaggar Kaabaa Salaalee magaalaa Fiichee keessatti tarkaanfiin konkolaataa ishee Qallaamuddin irratti humna hin beekamneen fudhatame. Mormii guyyaa gaafa ayyaana irreechaa laalchisee Shaggar Kibba Lixa magaalaa Sabbataa fi Alamganaatti godhame irratti warshaalee fi qabeenyi wayyaanee barbadaa'an. Waamicha poolisoota Oromiyaa guyyaa irreechaa naannawaa waltajjii turaniif kan taasifames ni jira. Babal'ina oduuf jaallee jiituu gadaa qabatteetti. Gujiin to'annoo uummataa fi qeerroo jala jiraachuun qeerroo naannichaan sagalee qeerroo bilisummaa Oromoof himame. Torbee kana keessaa uummanni Gujii walitti bahee hidhaas hin sodaannu ajjeechaanis duubatti nu deebisu jedhee gaaddisaa fi mukkeen garaagaraa jalatti walitti qabamee ejjennoo isaa jabeeffatee jira. Qeerroon Gujii magaalota baadiyyaa jiran hundarraa daandii cufachuun waraana wayyaanee taa'aaf dhaabbata dhorkanii jiraachuun barame. Lolli jabaan uummataa fi humna agaazii waliin itti fufe. Qeerroon manatti hin hafne waan qabuun bahee wayyaanee waliin wal lola geggeessaa akka jiranis gabaasaan keenya ifoomseera. Karaan cufaatti hafe qeerroon humna waraana wayyaanee kanas daandiitti cufuudhaan kan magaalota keessa facaatee jirtu hunda dhuunfatee harka kennisiisaa jiraachuunis barameera. Hidhannoos poolisoota irraa baafatee gara tarkaanfii lolaatti seene. Yeroo ammaa kana to'annoon godina Gujii qeerroo fi uummata harka galeera. Waajjirrii fi manni hidhaa hunduu bakka jirutti daaraa ta'ee jiraachuus dubbatu. Daandii Finfinnee irraa gara lixa Oromiyaatti geessu bakka 5 olitti citee jiraachuunis saaxilameera. Barattoonni boqonnaaf gara maatii isaaniitti deebi'anii turan gara yuunivarsiitii deemaa jiran hunduu karaatti deebi'aa jiraachuus gabaasaan keenya sagalee qeerroo bilisummaa Oromoof himeera. Godina Wallaggaa magaalaan Najjoo guutummaatti hojii dhaabanii jiru. Magaalaa Baaboo Gaambeelitti immoo qeerroon magaalaa Baaboo reeffa nama beekii haala ho'aan simatanii dhaadannoo jabaa dhageessisaa konkolaataa kireessuun geggeessanii jiru. Magaalaa Jaarsootti guyyaa kaleessaa abbaan biyyaa adda bilisummaa Oromoodha. Gaachanni uummata Oromoo waraana bilisummaa Oromoodha jechuun dhaadachaa oolaniiru. Godina Arsii aanaa Shaalaatti mormiin taasifamaa jira. Uummanni wayyaanee nu fixxee nuun taane jechuun mormii geggeessaa jiru. Qeerroon Habees daandii roobee irraa dhufuu fi adallee irraa dhufuu cufaa jiru. Achuma Arsii magaalaa Keellaa keessatti uummanni qabeenya wayyaanee waajjirootaa fi manneen kaabinee OPDO barbadeessuu eegaleera.
Giddugaleessa Oromiyaa aanaa Adaabargii Mogoritti warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa fincila xumura gabrummaa haalaan jabaachuun konkolaataa wayyaanee irree qeerroon barbadaa'e yeroo ammaa warraaqsi finiinaa jira. Magaalaa Sandaafaa keessatti uummanni awwaalcha haadhaaf intalaa mana tokko keessaa irreecha hora arsadiitti ayyaaneffachuu deeman irratti waraanni TPLF tarkaanfii fudhateen wareegama gaggeessuuf deemu aariin ka'ee konkolaataa Salaambaasii irratti tarkaanfii fudhate. Arsii lixaa aanaa Gada Basaasaa keessatti waajjiraalee fi qabeenya argamtoota isaanii guyyaa adii kanaan gandootaa fi magaalota aanaa Asaasaa keessatti uummataan barbadaa'aa jira. Halkan kaleessaallee kanumatu ta'aa ture. Arsii magaalaa Minii keessatti uummanni mormiitti jira. Aanaa Suudee magaalaa Darabbaa fi Ashmiraa keessallee mormiin godhamaa jira. Dodolaa fi Adaabaattis uummanni mormii gaggeessaa jira. Magaalaa Dodolaatti Durree Arabee Xiqqaasaa sirna awwaalcha ishii irratti iyyi uummataa waan dachiif samii garagalchu fakkaate. Reeffa dargaggoota lamaa kan Dodolaa irraa wareegamanis uummanni gara manaa osoo hin galle achumatti akkasumatu himamaa jira. Qeerroo bilisummaatti boonamuu akka qabu har'umarraa hubadhaa jedhu hojii boonsaa qeerroon dalageetti kan gammadan. Jalqabumaan qeerroon waadaa isaa jilbaan daa'imee magaalaa Bishooftuu keessatti waliif seene. Garbummaatti hafnee imaanaa gootota keenyaa yoo irraanfanne seenaan nu haa yaadatu. Dhiigni obbolaa keenyaa qurxii godhee nu haa hambisu jechuudhaan maanguddoonnii fi haadholiin irreecha irratti argaman hanga imimmaan qabachuu hin dandeenyetti qeerroo waadaa isaa haareffate. Bakka irreechaatti kan argame uummanni keenya ganama obboroo sa'a 11:00 irraa kaaseeti. Injifannoo qeerroon galmeessaa jiru kana jedhamee tarreeffamuu hin danda'u. Karoora qabnuun olidha kan nuti hojiitti hiiknee jirru. Ergamtoonni wayyaanee fi jaleen ishee viidiyoon saree maraattee taatee mul'atte. Waltajjii irra yeroo 3 ol irree qeerroo fi uummataan ari'amte. Gaaffii uummataa waliin abbaan gadaas anis bilisummaan barbaada. Kufaatii wayyaaneetti nan amana jechuudhaan mallattoo harka wal qaxxaamursu gochuun kan fakkaattotaa fi garaa wayyaanee isa dhumaa abdii kutachiise. Egaa akkuma beekamu lubbuu dhibbaan lakkaa'amu hedduu dhabneerra. Kun haa ta'u wareegama malee bilisummaatti bahuun waan hin jirredha. Seenaa keessatti wareegamtoonni guyyaa darbee bakka irreechaatti wareegaman bakka olaanaatti kan yaadatamanna. Qeerroon hojii boonsaa gurguddaa hojjete keessaa sodaa malee eenyummaa fi olaantummaa isaa mul'isee jira. Abbaa biyyaa Oromoo ta'uu fi dhaabni Oromoo sirriinis adda bilisummaa Oromoo ta'uu ifatti diina kana dura dhaabbatee dhaadattee jira. Jala muree mootummaa wayyaanee akka hin barbaanne dhukaasaa fi meeshaa xiyyaara lolaas ofirratti ilaalaa sirrii isaa itti hime. Nagaadhumaan nurraa gali jedhee qeerroo wayyaaneetti dubbate. Simbarbaannu jechuun sagalee miiliyoonotaatu magaalaa Bishooftuu raase. Alaabaan keenya alaabaan adda bilisummaa Oromoo ol kaafame. Eenyummaa fi gootummaa waraana bilisummaa Oromoos ni faarsame. Oromoon gootas qaba. Gootas ta'uu ifatti mul'ise. Waltajjii OPDO'n ololaaf qopheessitee olaantummaa qeerrootiin fashalate. Bakka itti to'achuu fi uummata tasgabbeessuu hin dandeenyetti bakka gadhiistee ilmaan jajjabee qeerroof bakka laachuun wayyaanetti nagaa dhaamu aspaanaan uummata irratti dhukaasni baname. Guyyaa sanas isa xumuraa bara garbummaan keenya itti xumuramee fi bara dhuftuu bilisummaadhaan walitti deebi'uuf nagaa waliif dhaame. Akkuma armaan dura ibsuuf yaalletti qeerroon irbuu isaa waliif seenee kufee gangalatee wayyaanetti xumura gochuu kakatee jira. Gootonni qeerroo hedduu wareegamaniiru. Akkuma arginuu fi dhagahaa jirtan kana maatii tokko keessaa namni 2 wareegamuun haga ta'etti uummata Oromoo fincila xumura gabrummaaf kaka'umsa olaanaa taasisee jira. Kanatti fufee qeerroo waan gochuu qabuun akkuma kaleessa darbanii fi xumurri sirna mootummaa TPLF kanaa karooraan dhufee dhuma gahe kan xumuraa kanas karoora sadarkaa hooggansaatti karoora lafa kaa'uun hafuura osoo hin galchatin itti fufuudha. Wareegame ta'e keessatti hedduu nama gaddisiisuun isaa kan hin hafne garuu addatti uummata Oromoof godaansa ta'e kan hafe mucaa daa'ima haadha isaa waliin mallattoo mormii otoo agarsiisuu diinni garaa hin laafne dhukaasa baneen uummannis lubbuu isaa oolfachuuf rasaasa diina jalaa osoo miliquu daa'imni kun haala hin taaneen ajjeefamuun qeerroof godaannisa ta'ee hafe. Egaa kun xumura sirna mootummaa wayyaanee waan ta'eef uummanni yeroo gara qe'eetti galurraa kaasee wayyaanetti xumura taasisuuf bakka hundaa walitti dhufuun irbuu isaa irra deebi'ee haareffatee jira. Lubbuun guyyaa darbeerraa haga har'aatti wareegaman bara baraan seenaan isa yaadata jechuun qeerroon bakkicha ture sagalee qeerroo bilisummaa Oromoof gabaaseera. Oduu biraan Yuunivarsiitiin Jimmaa fincila diddaa gabrummaa akkuma adda durummaan eegaletti mootummaa faashistii abbaa irree wayyaanetti xumura taasisuuf mudhii jabeeffatee itti fufee.
Bara 2014 keessa jalqaba fincila xumura gabrummaa mooraa guddaa Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti qaxaleewwan sabboontota Oromoon dhimma gaazexaa Inquuf sababa maaster pilaanii warraaqsa eegalee haga ammaatti waan jalqabe galiin gahuuf yoomillee duubatti otoo hin jedhin barattoota bara sana mana hidhaa seenanii haga ammaa gidiraa dhandhamaa jiran akkasumas barattoota qaxalee lama kan yakka tokkoon alatti mana barumsaan ala moorichi taasisee ilaalee utuu abdii himuun qeerroon barattoonni Oromoo qabsoo hadhooftuu belbelsaa guca qabsoo walirraa walitti dabarsaa hanga fincila xumura gabrummaarra gahamutti jabaatee qabsoo hadhooftuu taasisaa jiraachuu ragaan argaaf dhageettii ni mirkaneessa. Kunoo bara kanas Yuunivarsiitii biroof adda durummaa ta'uudhaan mooraan lamaan Meen kaampaasii fi Kitoo Furdisaan onkoloolessa 2 bara 2016 irraa kaasanii waamicha qabsoo waraqaaf dhaadannoo gurguddaadhaan haga sa'aatii ammaatti taasisaa turanii jiru. Qabsoon jalqaba barnoota dursee eegalee kan baranaa kana kan adda taasisu muuxannoo qabsoo jajjaboo qabaachuu barattootaati. Kunis lammiiwwan kaleessa yoo baratan Oromoo warraaqsa finiinsuu akka qosaarrii fudhachaa turan. Qabsoo haqaa ta'uu baranii haalaan waliin hiriiruu isaaniiti jedha gabaasaan keenya sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa. Guyyaa gaafa onkoloolessa 2 halkan irraa kaasee fincila xumura gabrummaa mooricha keessatti barattoota Oromootiin barattoota Amaaraa dabalatee haga ammaatti mormii jabaan afaan Oromootii fi afaan Amaaraatiin gaggeeffamaa jiraachuu dubbatu. Waadaan akka barnoota dhiifnee galmaan ga'uu qabnu afaan lamaanii walii galamee jiraachuunis barameera. Fincila xumura gabrummaa haga galii bilisummaa nuuf argamsiisutti duubatti hin deebi'u jechuun waadaa guddaa walii seenanii jiru. Achuma mooraa Kitoo Furdisaatti edaa kaasee barattoonni fincila hadhooftuurra bulanii hanga guyyaa kanaatti dhaadannoowwan daawun wayyaane jedhu dhaga'amaa oole. Oduu biraan godina Shaggar Kaabaa Salaalee magaalaa Fiichee keessatti tarkaanfii konkolaataa Sheek Allaamuddin irratti humni hin beekamneen boombiidhaan fudhatameen konkolaataa yoo barbadaa'u namoonni miiltoon 2 balaa cimaan irra gahuun himame. Haga ammaatti magaalattiin naannoo Koomaandee jedhamtu homaa waraanaan unkuramaa jirti. Namoonni akka gadi hin baane adaraa nuuf dhaama. Namoonni miidhaman kanaaf haga ammaa qaamni ga'ee hin jiru. Hunduu sodaatee jira. Namoonni kun daandii kufaan ciisaa jiru jedha gabaasaan keenya bakkicha. Bifuma wal fakkaatuun oduu dalloomannaa Baalee irraa guyyaa kaleessaarraa kaasee karaan garaa Gobbaa fi madda walaabuu deemsisu qeerroo naannichaan cufamee hiriira cimaa mootummaa Abbaa Irree wayyaanee fi jala deemtu ishee OPDO waliin adeemsisaa oolan. Kaabineen martuu yeroo ammaa tana mana isaanii irraa fi waajjira isaanii cufatanii baqatanii jiran. Poolisoonni sodaattee haga ammaa waajjira poolisii keessaa hin baane ture. Ammaan tan ammoo irree mootummaa wayyaanii kan ta'e waraanni Agaazii karaa Nagallee Booranaa seentee dhukaasa uummata irratti dhukaasaa jiraachuu qeerroon bakkichaa sagalee qeerroo bilisummaa Oromoof hime. Mormii guyyaa gaafa ayyaana Irreechaa ilaalchisee Shaggar Kibba Lixaa magaalaa Sabbataa fi Alamganaatti godhame irratti warshaalee fi qabeenyi wayyaanee barbadaa'an. Warshaa Ayikaa Addis Diimaa, warshaa BM Diimaa, warshaa Meettaa Biiraa Diimaa keessatti konkolaataa hedduu waliin kaampii konkolaataa Allaamuddin Diimaatti argamu bootee tokko magaalaa Sabbataa keessatti Alamganaa naannoo Mikaa'elitti konkolaataa warshaa Simintoo Daangotee humna hin beekamneen barbadaa'uu qeerroon bakkichaa sagalee qeerroo bilisummaa Oromoof hime. Mormii kanaa fi tarkaanfii fudhatame kanaan wal qabatee bakka konkolaataan boottee gubateetti namichi Koomaandar Dastaa jedhamu miseensi poolisii Oromiyaa ijoollee 2 rasaasaan rukutee jiraachuunis beekameera. Ijoollota rukutaman keessaa namni tokko Xilahuun kan jedhamu yoo ta'u isa tokko eenyummaa isaa beekuuf hin danda'amne. Yeroo ammaa kana magaalli Sabbataa fi Alamganaa waraana Agaaziin dhuunfatamtee jiraachuunis irra gahameera. Dhumarratti waamicha poolisoota Oromiyaa guyyaa Irreechaa naannawaa waltajjii turtaniif sa'aadumaa kanattis taatu Rabbiif uummata keessaniin araaramu yoo feetan hireen tokko banamee jira. Yakka sanyii duguugaa mootummaan faashistii Abbaa Irree wayyaanee uummata nagaan waaqasaa kadhachuuf harka duwwaa bahee irratti badii tokko malee dhukaasee ajjeesee murtii addunyaatti geessuuf ragaan keessan akka kennitan barbaanna. Warri dhugaa Rabbii isin agarsiisee himuuf fedhii qabdan nuquun namaan dhaamsa lammummaa keenya. Addattis ammoo qeerroon bilisummaa Oromoo isinii fi maatii keessaniif eegumsa addaa akka isiniif godhu waadaa isaa haaromfata. Oduun keenya sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo guyyaa har'aaf jenne kanumaa qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii.
Kubamatiko Adda lafe keessa adda kaleessa adda arras kono adda Tokkummaan dararee milkoofne raasille bilchaate otoo nyaate daandii gubbaataafne. Ayyaana Irreechaa bara 2016 wayyaaniin gara Calanqoo fi aanolee lammataatti geeddaruun uummata Oromoo 320 ol jumlaan galaafattee namoota 150 ol kan ta'an immoo haalaan madeessuun hospitaala seensiste. Ganamuma ayyaana Irreechaa baranaa UNESCO irratti waan galmeessuuf alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabattanii akka hin dhufne nutis alaabaa OPDO qabannee hin baanu kan abbootii gadaa malee jechuun baasiilee miiliyoonotatti lakkaawamu baasuun abbootii gadaa hoteela Sodareetti walitti qabanii keeyyata qabxii 13 kan of keessaa qabu baasan keessaa kan keeyyata 12ffaa irratti labsame uummanni alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabatee akka Irreecha kanarratti hin argamne kan akeekkachiisu yoo ta'u uummanni xiiqiin guutame garuu alaabaa isaa fannifatee sodaa tokko malee harka isaa ol qabee walirra qaxxaamursuun karaa nagaa qofa mallattoo diddaa uummata Oromoo agarsiisaatti gara irreeffannaatti seene. Haa ta'u malee akkuma aadaatti irreeffachuun duratti abbootiin gadaa Oromoo fi Abbaan malkaa eebbaan saaquu waan qabuuf gara waltajjii eebbaatti dhiyaachuun dirqama waan tureef uummanni miiliyoona 3 olitti tilmaamamu gara waltajjii abbootii gadaatti dhiyaatan. Waltajjii abbootii gadaa irratti kan uummata Oromoo eege garuu abbootii gadaa otoo hin taane affeerraa du'a jumlaa wayyaanii OPDO'n uummata keenyaaf dhiyeessite ture. Jalqaba irratti osoo eebbi abbootii gadaa hin eegaliin dura haal dureen lama akka guutamu uummanni gaaffii dhiyeesse. Kunis abbootii gadaa malee namni tokkollee waltajjii kanarratti akka ol nutti hin baane kan jedhu yoo ta'u, inni lammataa ammoo alaabaan OPDO fi wayyaanee ija keenyaa fi waltajjii eebbaa kanarraa gannuuf haa bu'u kan jedhu ture. Haa ta'u malee gaaffii uummataa karaa nagaa dhiyaate kana shilleessuun didanii waltajjii wayita gaggeessuu jalqabanitti qeerroleen Oromoo waltajjii irratti ol ba'uun alaabaa OPDO fi wayyaanee gad buusuun gubanii alaabaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo ol baasanii fannisanii ofiifis bakka dhoksaatti qabatanii turan onnee isaanii jalaa luqqisuun ol qabanii mirmirsan. Maayikarraa fudhachuun daawun wayyaanee jechuun dhaadannoo dhageessisan. Haala kanatti kan aaran wayyaanonni uummata irratti dhukaasa ajaa'ibaa dabarsan. Battalumatti waraanni Agaazii fi poolisoonni federaalaa duraanuu uummata marsanii turan boombii aaraan uummata ukkaamsuu fi gaggabsuu irratti roobsuu eegalan. Uummatni duraanuu heddumina namaatirra hafuurri ciccitaa ture. Aaraan ukkaanfamee garatti baafatu dhabe. Daa'immanii fi dubartoonni yeruma sana hafuurri ciccitee miila namootaa jalatti ukkaamamanii kukkufani. Hammi humna qabu ammoo lubbuu baafachuuf tattaafachuuf yaalii taasise. Garuu namni hundumtuu aaraan ukkaamamee garatti deebi waan hin beekneef hallayyaan duraan ture ammoo akka waan tolchanitti mukarra naquun riqicha hojjetanii kaan cirracharra naquun akka namoonni keessatti kukkufan beekaatuma qopheessan akka namoonni dhibaman dirqisiisuuf dhukaasa irratti dhukaasuu eegalan. Kan isaan yaadanis hin oolle namoonni garatti deebi'an dhaban. Kumaatamaan hallayyaa isaan irratti dhukaasa itti dhiibaa jiran sana keessatti wal qabatanii kukkufanii. Cirrachi wayyaanonni akka irratti galagaluuf qopheessee tures irratti gad nam'uun namoota ukkaamsee battalumatti lubbuu namoota hedduu dabarse. Namoota kumaatamaa achi keessatti kufan keessaa namoonni 200 yeruma sana lubbuun baate. Jabaa fi laafaan qabu bakka kanatti namni hunduu walqixa ta'ee inni tokko isa tokko gargaaruu hin dandeenye. Dhiira jajjabaa, dubartoota, daa'imman, dargaggoo fi
dargaggeettii Qacaleen Oromoo guyyaa adii sanbata guddaa ganamarraa sa'aatii 10 irratti yookaan akka lakkoofsa Habashaatti sa'aatii 4 irratti nagaan bahee nagaan irreeffachuuf akka bahetti hafe. Wayita kun hunduu ta'utti waraanni Agaazii uummata marsee jiru balaa daranii dhaqqabsiisuuf kallattiin uummata irratti dhukaasuun itti fufe. Wayita kana dargaggoon Oromoo tokko waraana Agaazii uummata irratti dhukaasaa jiru tokko dhagaadhaan dhahee qawwee irraa fudhachuun waraana wayyaanee hidhannoo guutuu qabu 18tti dhukaasuun lafarraa funaanuu eegale. Wayita kana uummanni kumaatamaan hallayyaatti nam'ee ture keessaa namoonni walakkaan akka lubbuun isaanii dafee hin baane taasisuun gootummaa guddaa hojjechuu danda'eera. Ganamumarraa eegalee helikoophtarri 4 hanga gurri uummataa duudutti gad siiqanii doorsisuuf mataa uummataarra marsaa turan. Wayita dhumiinsa kanaas akkasuma helikoophtarri gad siiqxee uummatarra marsaa jirtu kunii fi dhukaasni rasaasaa fi gaaza nama gaggabsu kana otoo gurbaan qeerroon kun wayyaanota uummata irratti dhukaasan 18 irraa hin qolanne ta'ee namoonni kumaatamaan lakkaawaman hallayyaa keessatti kukkufanii turan hunduu lubbuun darbuu danda'u turan. Haa ta'u malee hanga inni jara irratti dhukaasa banetti uummatarraa dhukaasni salphatee namoonni hedduun kaan daa'imee kaan rarra'ee gidiraa meeqaan wal harkisee lubbuun namoota hedduu baraaramuu danda'ee jira. Kun kanaan osoo jiru dhuminsi namoota 200 ol osoo isaan hin gaddisiisin du'aatiin poolisootaa fi Agaazii 18 isaan gaddisiisee isaan aarsuu isaatiin magaala keessatti jala deemamuun magaala keessatti bakka sarkilii yookaan naannoo jedhamuun beekamutti uummata reeffa baatee adeemaa jiru irratti boombii F1 jedhamuun beekamu darbachuun yoo xinnaate namoota 120 bakka tokkotti ajjeesuun hedduus madeessuun barame. Kun kanaan osoo jiruu daataaleen waraabaman akka hin baane dhoksuuf jecha namoonni magaala Bishooftuu keessaa akka hin baane ukkaamsanii kaameraa fi bilbila guuruu eegalan. Magaalaa Bishooftuu irraa gara Duukamitti adeemaa kan jiran tuuta qeerroo tokko ukkaamsuuf yaalii taasisaniin alaabaa keessan buusaa dhaabbadhaa wayita jedhanitti alaabaa keenya hin buusnu jechuun ol qabanii adeemaa kan turan dargaggoota 2 qawwee ammayyaa Sniper jedhamuun itti dhukaasanii galaafatan. Egaa haala kanaan ayyaanni Irreecha baranaa otoo hin irreeffatamin walumaa galatti lubbuun namoota 322 ol dhumee 150 ol ammoo haala yaaddessaa keessatti hospitaalatti akka argaman beekameera. Namoonni Oromiyaa gurguddoo bakka garaa garaarraa walitti dhufan lubbuu dabran kanneen hiriyoonnii fi firri bira jiru reeffa isaanii Yerusuma fudhatanii kan gara qe'ee isaaniitti deebi'an yoo ta'u reeffi namoota 180 ammoo ammaan tana waajjira poolisii magaalaa Duukamitti bakka tokkotti walitti qabamee jira. Reeffa kanas wayyaaneen dhoksuuf immoo maatiif deebisti isa jedhu qeerroon magaalichaa hordoffii gochaa akka jiru gabaafameera. Dhumaatii ilmaan Oromoo kana hundaaf sababa guddaa kan ta'e inni gurguddaan waan sadiidha. Tokko uummata miliyoona 3 ol irratti gaaza nama ukkaamsu dhukaasuu yoo ta'u inni lammataa ammoo uummata reeffa baatee adeemu irratti boombii F1 dhukaasuu isaaniiti. Kana malees ta'e jedhanii hallayyaa irra cirracha yookaan hashawaa tuulanii bakka itti namoonni dhuman qopheessuu isaaniif alaabaa OPDO uummata bara kana keessa gadda guddaarra jiru fuula duratti fidanii fannisuu isaanii ta'uu hubanna. Haa ta'u malee abbootiin aangoo gurguddaan barana maaltu akka dhalatu waan beekaniif akka duraatti ayyaanicha irratti argamuuf yaalii hin goone. Affeerraa du'aa qopheessan waan beekaniif namoota ergamtoota isaanii qofa kan ture kan ergatan. Kun kanaan osoo jiru wayyaanonni beekaatuma kana hunda gochuuf itti qophaa'anii raawwachuu isaaniif ragaa guddaa kan ta'u kan biraan. Jaarsa Oromoo Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatoollee osoo hin hambisiin waraanni Agaazii cafaqee caccabsee miillaan irra jettee yeroo dhidhiittu maaloo na dhiisaa jedhee yeroo watwaatullee dhiisuu didanii ammaan tana du'aa fi jireenya jidduutti argama. Haala kanaan wayyaaniin jaarraa 21ffaa keessa ija uummata addunyaa duratti calanqoo fi aanolee lammataa magaalaa Bishooftuu bakka irreeffannaa Hora Arsadiitti gaggeessitee jirti. Oduu naasisaa fi akkaan gaddisiisaan kun akkuma dhagahameenis ammaan tana guutuu Oromiyaa irratti fincilli mormii uummataa daran babal'achaa jira.
Qeerroon bilisummaa Oromoos gumaa nama keenya haa baafnu jechuun dhaamsa waliigalaa saba hundaaf dabarsee jira. Yeroo ammaa kana magaalaan Amboo, Gincii, Arsii, Baalee, Wallaggaa fi bakka hundatti uummanni daandii cufeera. Barattoonni barumsa eegaluu dhiisanii fincila qeerrootti makamaniiru. Egaan yaa uummata Oromoo, ammaan kana booda maal eegna ree? Jabaannee wal jajjabeessinee bilisummaa keenya haa gonfannu. Horaa bulaa. Kubamatiko Adda lafee keessa adda kaleessa adda arras kunoo adda tokkummaan dararee milkoofne raasille bilchaate otoo nyaate daandii guddaataafne. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya, sagantaan keenya guyyaa har'aaf jenne kanumaan goolabna. Turtiin waliin gootaniif galanni keessan bilisummaa ta'u isiniin jechaa sagantaa biraan hanga wal agarru nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof. Gadaan gadaa bilisummaati.